Ashama harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya kun OMN Kaayirooti. Oduu har'aaf jennee qabannee dhiyaanneerraa oduu wajjin aan Usmaan Baayuuti. Loltoonni Agaazii godina Arsii Baanaa shirkaa weeraruun qubatanii jiran obboleeyyan sadii oromummaa isaaniitiin yakkanii bakka tokkotti rashanuu isaanii abbaan ijoollee kanneenii obbo Jamaal Huseen gadda guddaadhaan OMN itti himan. Obboleeyyan ajjeefaman kunneenis dargaggoo Marabuu Jamaal, dargaggoo Tolaa Jamaalii fi dargaggoo Abdiisaa Jamaal kan jedhamanidha. Obbo Jamaal Huseenii fi haati warraa isaanii guyyaa ajjeechaa sukkanneessan ijoollee isaanii irratti raawwatameerraa kaasee fayyaa kan dhabanii fi firri akka isaan of hin ajjeefneef harka isaanii hidhanii bira taa'aa akka jiranis himameera. Ijoollee isaanii kanneen jireenya qonnaan bulaatiin rakkadhee guddisaa ture kan jedhan obbo Jamaal ilmi isaanii hangaftii kutaa 12 xumuree mana daldala xiqqoo banatee obboleeyyan isaa nama gargaaraa turedha jedhan. Tolaa fi Abdiisaan ammoo barattoota. Kan ajjeefaman mana obboleessa isaaniitti Marabuu wajjin osoo jiran balbalatti gadi waamanii dhukaasa itti banuudhaan bakka tokkotti ajjeesanii biraa deeman jechuudhaan gadda guddaadhaan kan ibsan. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya dhimma ajjeechaa sukkanneessaa ijoollee obbo Jamaal Huseen irratti gabaasa addaa oduun booda Dammaqaa Nagaasaa kan isiniif dhiyeessu ta'a. Godina Gujii lixaa aanaalee hedduu keessattiidhaan gudeeddii fi saamichi loltoota Agaaziitiin uummata irratti raawwatamaa jiru cimee itti fufeera. Dabalataa oduu kanaa Daani'el Bariisoo Ariitu isiniif dhiyeessa. Labsii yeroo atattamaa mootummaan baasee mirgoota ilmaan namaatii fi mirgoota dimookiraasii ittiin sigigsaa jiru walqabate guutuu Oromiyaa keessatti dararaa hammaachaa dhufeera. Godina Gujii lixaa fi bahaa aanaalee akka Bulee Horaa, Dugda Daawwaa, Malkaa Sooddaa, Qarcaa, Aanaa Agaa Waayyuu, Shaakkisoo Gooroo Doolaatii fi kan kana fakkaatan keessatti hidhaan saamichi qabeenyaatii fi miidhaan jiraattota irra dhaqqabaa jiru hammaachaa dhufeera. Keessumattuu godina Gujii lixaa aanaalee akka Bulee Horaa, Dugda Daawwaa fi Malkaa Sooddaa fa keessatti ijjechaa hidhaa fi saamichi qabeenya loltoota mootummaatiin raawwatamaa jiruun addatti gudeeddaan haadholii fi shamarran irratti raawwatamaa jiru hammaatuusaa madda odeeffannoo kennaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himeera. Akka madda odeeffannoo kennaa kun jedhetti abbootii warraa irraa hidhuuni bakka isaan bu'an dhabamsiisanii haadholii warraa ammoo gudeedaa akka jiran namni kun Bulee Horaa irraa dubbateera. Abbootii kan irraa hiikee bakka buutee kan isa dhabamsiisan kan amma haadha hospitaal kan akka duraa kan nama 5 gudeetti. Godina Gujii lixaa aanaa Dugda Daawwaa keessatti ammoo loltoonni Agaazii kunneen miseensa maatii tokko namoota 3 ilma dhiiraa Yokolaasan haadhaaf intala gudeeduun miidhaa guddaa akka irraan ga'anii fi miidhaan kun bal'inaan kan itti fufee jiru ta'uusaa namni kun dabalee himeera. Fakkeenyaa fi amma muddaa tokkoon jiraaf haadha isaallee mana isaa deebii akkasii akka obboleessi isaanii fudhate qabaariyaan mallee kanneen akka jedhamuun haadha manaa isaa akkuma gudeedaa jettee humni naannoo kana dalagamaa jiru akka godina Gujii lixaa magaala Bulee Horaa walqabsiisee kan godina Gujii akkas bahaa kana walqabsiisee rakkinni gaakaanii jiru asirratti kufu jira malee humna gammaa addaan mallee wal addaa. Godina Gujii lixaa magaalaa Bulee Horaa keessaa tanaan dura namoonni gara 154 qabamanii achi buuteen isaanii dhabamanillee higa ammaa eessa buuteen isaanii adoo hin beekamin akka jirullee namni kun himeera. Bakki isaan bu'aalee beekamu addee isaan beekamanii beekamu bakki jedhamu akkana bakkeen oduu gaariidha jedhamu warri jira keessatti waraanaa jedhamu taasisaa abdii bula gara raayyaa waraanaa Jika malu guna bola ipasapa ramai informasi itu pasti kan dia mau lemah kan aja ramai kalau sama kan ini baru akan dia nanti aksi dia ni bakal orang dia Mootummaan namoota tokko maqaa jaarsummaatti itti fayyadamee uummata akka miidhaa jiru namni kun ibsee osoo jaarsummaan kun nurraa dhaabattee bilisummaan ni dhufti jechuun madda odeeffannoo kennaa kun ibseera. Amma rakkina kan jaalala jiru jaarummaa ta'ee marratee kumaanfatti kanatti jaarummaa ta'ee ta'ee jaarummaa cuma yaamtee
Ifuma dubartii taatee uummata keenyaa fi rakkoo bararaa karaa kabbidaa jirtu ammaa kana wanni kumaanni qabxii kanaa walqabatu warra jaarummaa barbaade. Osoo jaarummaa kunnummaadhaan dafee jiru gammallee birkumaa irratti murtaa'anii itti jennee fayyaadha. Godina Arsii lixaa aanaalee akka Balee fi Dodolaa keessatti illee hidhaa gudeeddii fi saamichi uummata Oromoo irratti raawwatamee jiru hammaatuu isaa maddeen keenya OMN itti himaniiru. Ammas dabalata oduu kanaatiif Daani'el Bariisoo Hariirii. Godina Arsii lixaa aanaalee garaagaraa kanneen akka Baalee, Gaskaarii fi Dodolaa keessatti hidhaan gudeeddaa fi saamichi uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru daraan hammaachaa dhufuusaa maddi odeeffannoo kennaa kun akkanaan dubbateera. Ana Balee Gaskaarii gidduu reebamuu akkasumas irratti maallaqa saamamuutu ni jira beektaa. Kanaafuu uummanni sodaachuu qabaa dargaggoon keessatti uummanni dargaggoo nama lama nama sadii yoo beeku hin dabarre maa dhaabatan mana haasisa jechuudhaan halkan ammoo gartee nama seenanii maallaqa nama gartee gara foon haala addaatti jira haala sodaa addaatti jira jechuudha. Maddi odeeffannoo kennaa kun akka jedhetti namoonni duuchii ukkaanfamanii hidhamanii achi buuteen isaanii dhabamanillee iddoon qabamanii itti geeffamanillee qabatamaa higa ammaatti akka hin beekaminillee namni kun addeesseera. Namoonni hidhaman kun harka gara jimma kana keessama jira kun ta'uu baay'eeffamaa jira wanni odeeffannoo gartee namoota sanirraa kan qabu akkuma gartee uummata biroo fayyadamanii achi buutee akka dhabamanii jiranii kun akkuma jirutti ta'eetiin sodaa adda addaa jechuudha namoota kan immoo yoo odeeffannoo dhaggeeffatanii gaafachuu dhaggeeffatanii sararaan jettee wanni immoo deebiitiin beeksisanii ammoo achumatti uleemi jira. Kanaafuu namoota nama hedduu gaafachuu dhabamoo yoo deebiin jette akkuma gartee harka keessa qabanii kennin wanta kana jiru jirtaa jechuudha gartee haaluma beekamu gamuufisaa jira. Yeroo labsii hatattamaa kanatti mirgi ilmaan namaa mirga bineensaatii gadi ta'e abbummaan fedhe akka barbaadetti yoo fedhe nama ajjeesaa jira jechuun namni kun himeera. Wantummaan laatiin wanta kaawwan jiru ammaatti mala yeroo ta'e maaliif maal bakkatti amma gartee abbummaan sun amma mootummaa ta'e abbummaa ta'e fiigu waan itti godhu jechuu danda'u jechuudha. Kanaafuu wanta ammaa waan ammatti mala haalli laatiin jiru waan ta'anii. Qaamoleen mootummaa achuma naannoo sanii kanneen uummata keessaa baanee mootummaa walii hojjetanu rakkoo uummata irratti gahaa jiru kana akkamitti ilaalu gaaffii jettuu fi maddi odeeffannoo kennaa kun yoo deebisu akka jedhetti ilmaan Oromoo mootummaa walii hojjetaa jiran mootummaa gargaaru yoo ta'e malee waan tokkoyyuu godhuu hin danda'an jechuun dubbateera. Akka aangoo qabne jetti ilaalu uummata jechuun wanni isaan garaagarummaa uummataan qaban miidhamanii bakka fedhan socho'uu hin dandamate wanti isaan uummata godhuu hin danda'an hin jiru. Kanaafuu gartee yoo jara gargaaran malee kanaafuu wanni aangoo isaan qabanii uummataaf wanti akka hin jiru kana beekuu qabdan. Kanaafuu wanni uummata Oromootii kana gartee uummata Oromoo qabanii uummata Oromootii irratti hin jiru wanti tokko hin jiru. Nami aanaa Balee Gaskaarii irraa yaada nuuf kenne kun dhaamsa dhaameen akka jedhetti mootummaa afaan qawwee malee afaan biraa hin dhageenye kana afaan qawwee qofaan ofirraa kuffisuu malee falli biraa hin jiru jechuun dhaameera. Akka kiyyaatti humni qaama mootummaa kun mootummaa afaan qawwee malee afaan biraatti dabalatee beekuu yookaan uummata hin danda'u. Kan akka kiyyaatti talaalu wayyaan afaan qawwee malee afaan biraa hin beeku. Uummanni keenya gartee hidhannoo bakka dhimma jiru kan dhiirri gartee dhiirri gartee kan bira qophiisu falli biraa hin jiru. Keessatti dargaggeessi uummanni biraa hin jiru. Tokko kan gartee qaama gartee qaama nama nyaatamaa gartee wayyaan irraa yoo kuffisuu falli biraa hin jiru. Godinuma kan aanaa Dodolaa keessatti hidhaa fi miidhaa uummata Oromoo irratti gahaa jiru hammaachaa dhufeera. Magaala aanaa Dodolaa keessatti argamtu kantiibaan magaala Nageellee Meexamaa kan ta'anii obbo Abbee Dhiboo nami jedhamu sababa isaan uummata Oromoo saaxiluu fi ajjeesuu didaniif qofa miidhaan guddaan isaanirra gaheera. Akka maddeen keenya garasii nuuf himanitti kaabineen bulchiinsa magaala sanii hedduu hidhamanii obbo Abbee Dhiboo irratti ammoo addatti dararaa fi miidhaa irratti raawwatamee akka jiru namni kun himeera. Madda odeeffannoo kennaa kun dabalataan akka himetti ajjechaa hidhaa fi saamicha qabeenyaatiin addatti gudeeddiin haadholii fi shamarraanii agaasiin raawwatamaa jiru akka godina Arsii Lixaatti illee itti fufee jiraachuusaa madda odeeffannoo kennaa kun dabalee himeera.
hunda jechi naannoo ishee qofa tuntiin naannoo hundarra ijoollee wal qabna isaanis waa hundaa wal qabna bakka hundatti hunda kana dursanii haadhaa fi ilmoo bakka tokkotti itti dabalatanii achi ta'an jennaan hedduun amma dhiyoo kana naannoo hoteelaa fi kana keessatti bakka takka lama hin jedhamnetti bakka keessatti wanuma kana fayyadamu jiran isaan illee bakkeettatti illee bobbaasee jirti jirre kanaaf rakkoo guddatu jira naannoo kana. Lafa oomisha warqii haaraa okkotee jedhamtu kan godina Gujii keessaa Alamuuddiiniif kennamte uummanni dhoowwatee ture amma garuu labsii yeroo hatattamaa kanatti fayyadamuun hojii jalqabsiisuuf socho'aa akka jiran himameera. Dabalataa oduu kanaatiif Daani'el Bariisoo Ariirii. Waggoottan 20 olii fi Alamuuddiin oomisha warqii laga Dambii godina Gujii aanaa Oddoo Shaakkisoo keessatti argamurraa fayyadamaa turuu isaa beekamaadha. Mootummaan Itoophiyaa kan olaantummaan ilmaan Tigraayitiin ijaaramee fi eegsisu Alamuuddiin walii galanii albuuda laga Dambii waggoottan 20 olii harachaa turaniin dabalatatti waggoottan 7 dura lafa oomisha warqii haaraa achuma godina Gujii aanaa Oddoo Shaakkisoo bakka Saakarroo jedhamutti uummata lafarraa kaasu oomisha isaa jalqabee akka turellee beekamaadha. Alamuuddiinii fi mootummaa Alamuuddiin waliin malaan malee hojjetullee bara keessa jirru kana keessatti lafa kuufama warqii dabalataa achuma godina Gujii bakka Daawwaa Okkotee jedhamutti argamnaani kanallee Alamuuddiinii fi mootummaan maltichi fudhachuu fi harka itti hiixachuu jalqabnaan uummanni naannoo sanii mormee maashinarii fi mi'a Alamuuddiin achitti galfate jalaa gobuun ofirraa dhoowwanee akka turanillee ni beekama. Haa ta'uutii malee labsii yeroo hatattamaa mootummaan Itoophiyaa amma baasee wal qabate namoonni fi dargaggoonni qareeyyiin akkuma godinaalee Oromiyaa biraa keessa duuchi hidhamaa jiranitti godina Gujii keessatti illee hidhamaniirani. Mootummaa fi humnoonni Alamuuddiin carraa hidhuu fi dhabamsiisuu namoota kanatti fayyadamuuni naannoo oomisha warqii sanillee uummataa fi dargaggoota mormii kaasaniif kaasuu malan jedhanee shakkane duuchaa waa hidhanee jiranuu fi labsii yeroo hatattamaa kana saamatanii oomisha warqii uummanni dhoowwatee ture jalqabuu fi meeshaalee galchaa akka jiran namni odeeffannoo nuuf kenne kun dubbateera. Alamuuddiin wal qabata kun yeroo jalqabaatti uummata lafa firraa dhoowwatee akkasumas nuti barbaachisu nu biraa fudhatama waan hin qabdanudha. Ammas duratti kanaan ibsannu waan mootummaan waan dhala kennan waan Oromiyaa fi biyya Oromiyaa tutti malle nuti barbaannu jedhanii yeroo sanii firraa dhoowwatee turan. Garuu labsii yeroo hatattamaa kana kan ka'ee fakkeenyaaf lafa godina Gujii bahaa keessa akkuma jiru dargaggeessan gubbanii nama bakka waliin uffata jedhan nama biyya mirgafiitiin kan bakka hunda keessaa dhala amma yeroo gabaabaa keessatti laga okkotee irratti qochisiisuuf ammaa kana maashinii haaraa galchaa jira. Yeroo ammaa kana galuu jira qochisiisuuf labsii yeroo hatattamaa kana wal qabsiise. Bulchitoota aanaalee fi godina Gujii faayidaan gowwoomsuu walii galanii dargaggeessa mana hidhaatti naqatanii hojii oomisha warqii laga okkotee kana jalqabsiisuu fi akka ta'e namni kun dabalee himeera. Sheek Mohammed Hussein Ali Alamuud kan maqaa gabaabinaa Alamuuddiin jedhamuun beekamu akkuma mootummaa Ihaadegii biyya qabateen bara 1994 akka lakkoofsa faranjootaatti kaampaanii Midrook jedhamu hundeessuu isaa ragaa toora intarneetii Wikipeediyaa jedhamu irra barreeffamee jiru ni mul'isa. Dureessichi sanyii Arabaatii fi Itoophiyaatiin wal makaa qabu kun waggoottan 20 olii fi oomisha warqii godina Gujii aanaa Oddoo Shaakkisoo keessatti kan argamu warqii laga Dambiitii fi gaara Weshoo keessaa qotachuudhaan waggaatti warqii gara kiiloogiraama 4,500 olii oomishaa tureera ammalleen ittuma jira. Kaampaaniin Medrock Gold jedhamu kun erga hundeeffame irraa kaasee bara 2011tti waggaa 17 duuba bu'aa birrii biliyoona 1.3 yookiin doolara Ameerikaa miliyoona 70 bu'aa buufachuusaa ragaan toora intarneetii kun himeera. Akka namoonni hedduun dubbataniif jedhanitti Sheek Mohammed Hussein Ali Alamuud albuuda Oromiyaa keessaa haaratuuni sadarkaa durummaa isaa akka addunyaatiif akka Afrikaatti illee fooyyeffateera. Sheek Mohammed Hussein Ali Alamuud biyyoota Afrikaa keessaa Itoophiyaa keessatti Awurooppaa keessaa ammoo biyya Swiidinitti dureessaa fi investera beekamaadha. Biyya Swiidinii keessatti Alamuuddiin kaampaanii buufata boba'aa Piriim jedhamuu fi kaampaanii Medrock jedhamu hundeesseera. Kaampaaniin boba'aa Piriim jedhamu kun qofti biyya Swiidinii keessatti namoota 15,000 akka hojii irratti bobbaasee jirullee madda odeeffannoo toora intarneetii kaampaanii Piriim jedhamu kanarratti maxxanfameeru ni mul'isa.
Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduun har'aaf jennee isin dhiyeessine kan hangammaa daawwachaatiin turtan qophiilee Oromiyaa Miidiyaa Neetwork itti fufuu turtii gaarii. afurii qabamanii achi buuteen isaanii dhabamanillee higa ammaa eessa buuteen isaanii adoo hin beekamin akka jirullee namni kun himeera. Bakki isaan warreen beekamu addee isaan deemanitti hin beekamu bakki jedhamu akkana bakkeen oduu jaalala jedhamu warri jira dirree waraanaa jedhamu taasisaa atti bula gara raayyaa waraanaa jijjiiramee maaloo gara boolla ifaasaa jedhamanii information jiru bakki kan jedhamu ogammaatti kana jedhamee balatamaa garuu akka jedhamutti achi jiramee bakka dirree waraanaa jedhamee mootummaan namoota tokko maqaa jaarsummaatti itti fayyadamee uummata akka miidhaa jiru namni kun ibsee osoo jaarsummaan kun nurraa dhaabattee bilisummaan ni dhufti jechuun madda odeeffannoo kennaa kun ibseera. Amma rakkina kan jaalala jiru jaarummaa ta'e marratee kumaanfatti kanatti jaarummaa keenya keessatti jaarummaa ishuma yaamtee ifuma dubartii taatee uummata keessaa fi rakkina bararaa kana kan fidaa jirtu ammaa kana wanni kumaanfatti kana wakkamatee warra jaarummaa barbaade. Osoo jaarummaa kun nurraa dhaabattee jaarmanni bilisummaa irratti murtaa'an itti jennee fayyaa. Godina Arsii lixaa aanaalee akka Balee fi Dodolaa keessatti illee hidhaa gudeeddii fi saamichi uummata Oromoo irratti raawwatamee jiru hammaatuu isaa maddeen keenya OMN itti himaniiru. Ammas dabalata oduu kanaatiif Daani'el Bariisoo Hariirii. Godina Arsii lixaa aanaalee garaagaraa kanneen akka Baalee, Gaskaarii fi Dodolaa keessatti hidhaan gudeeddaa fi saamichi uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru daraan hammaachaa dhufuusaa madda odeeffannoo kennaa kun akkanaan dubbateera. Ana Balee Gaskaarii keessatti bilisummaa reebamuu akkasumas irratti maallaqa saamamuutu ni jira beekta. Kanaafuu uummanni sodaachuu qabaa dargaggoonni keessatti uummanni dargaggoonni nama lama lama sadii yoo beeku hin dabaree maa dhaabatan mana haasofte jechuudhaan halkan ammoo gartee nama seenanii maallaqa nama gartee gara foon haala addaatti jira haala sodaa addaatti jira jechuudha. Madda odeeffannoo kennaa kun akka jedhetti namoonni duuchii ukkaanfamanii hidhamanii achi buuteen isaanii dhabamanillee iddoon qabamanii itti geeffamu. Mootummaa afaan qabuutiin madi afaan biraatti dabalatee eeguu yookaan mootummaa hin danda'u. Kan akka keessatti talaalu wayyaan afaan qabuu madi afaan biraa hin beeku. Uummanni keenya gartee hidhannoo dagartee bakka jirumaraa jiru kan dhiirri dagartee kan gurra qophiisu kan biraa hin jiru. Keessatti dargaggeessi uummanni biraa hin jiru. Tokko kan dagartee qaama kanatti qaama nama nyaatamaa dagartee wayyaan irraa yoo kutusu kan biraa hin jiru. Godinuma kan aanaa Dodolaa keessatti hidhaa fi miidhaa uummata Oromoo irratti gahaa jiru hammaachaa dhufeera. Magaala aanaa Dodolaa keessatti argamtu kantiibaan magaala Nageellee Meexamaa kan ta'anii obbo Aabbee Dhiboonami jedhamu sababa isaan uummata Oromoo saaxiluu fi ajjeesuu didaniif qofa miidhaan guddaan isaanirra gaheera. Akka maddeen keenya gara siinuuf himanitti kaabineen bulchiinsa magaala sanii hedduu hidhamanii obbo Aabbee Dhiboo irratti ammoo addatti dararaa fi miidhaa irratti raawwatamee akka jiru namni kun himeera. Madda odeeffannoo kennaa kun dabalataan akka himetti ajjechaa hidhaa fi saamicha qabeenyaatiin addatti gudeeddiin haadholii fi shamarraanii agaasiin raawwatamaa jiru akka godina Arsii lixaatti illee itti fufee jiraachuusaa madda odeeffannoo kennaa kun dabalee himeera. Naannoo hundarra ijoollee wal qabna isaanis wal qabna bakka hundatti mul'atan dursanii haadhaa fi ilmoo bakka tokkotti itti dabalatanii achi gahan jennaan hedduun amma dhiyoo kana naannoo godina Arsii lixaa kana keessatti bakka takka lama hin jedhamnetti bakka hedduutti walumaa kana fayyadamu jiran isaan tajaajila.
Ashamaa harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya kun OMN Kaayirooti. Oduu har'aaf jennee qabannee dhiyaanneerraa oduu wajjin aan Usmaan Baayyuuti. Loltoonni Agaazii godina Arsii Baanaa Shirkaa weeraruun qubatanii jiran obboleeyyan sadii Oromummaa isaaniitiin yakkanii bakka tokkotti rashanuu isaanii abbaan ijoollee kanneenii obbo Jamaal Huseen gadda guddaadhaan OMN itti himan. Obboleeyyan ajjeefaman kunneenis dargaggoo Marabuu Jamaal, dargaggoo Tolaa Jamaalii fi dargaggoo Abdiisaa Jamaal kan jedhamanidha. Obbo Jamaal Huseenii fi haati warraa isaanii guyyaa ajjeechaa sukkanneessaan ijoollee isaanii irratti raawwatamerraa kaasee fayyaa kan dhabanii fi firri akka isaan of hin ajjeefneef harka isaanii hidhanii bira taa'aa akka jiranis himameera. Ijoollee isaanii kanneen jireenya qonnaan bulaatiin rakkadhee guddisaa ture kan jedhan obbo Jamaal ilmi isaanii hangaftii kutaa 12 xumuree mana daldala xiqqoo banatee obboleeyyan isaa nama gargaaraa turedha jedhan. Tolaa fi Abdiisaan ammoo barattoota. Kan ajjeefaman mana obboleessa isaaniitti Marabuu wajjin osoo jiran balbalatti gadi waamanii dhukaasa itti banuudhaan bakka tokkotti ajjeesanii biraa deeman jechuudhaan gadda guddaadhaan kan ibsan. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya dhimma ajjeechaa sukkanneessaa ijoollee obbo Jamaal Huseen irratti gabaasa addaa oduun booda Dammaqaa Nagaasaa kan isiniif dhiyeessu ta'a. Godina Gujii lixaa aanaalee hedduu keessattiidhaan gudee manillee qabatamaa higa ammaatti akka hin beekaminillee namni kun addeesseera. Namoonni dhimma kunneen harka bara jimma kana keessatti jiran kun ta'uu baay'ee jira. Wanti odeeffannoo barsiisa namoota sanirraa kan nuyi akkuma barsiisee uummata biroo fayyadamanii dhibboota akka qabamanii jirani. Kun akkuma jiru ta'eetiin sodaa adda addaa jechuudha. Namoota kan immoo odeeffannoo dhaggeeffatanii gaafachuudhaaf fayyadee tarraan jechuun immoo deebiitiin deebisanii ammoo achumatti uleen jira. Kanaafuu namoota nama hedduu gaafatuudhaaf ammoo yoo deebiin jette akkuma sadarkaa irraa keessa qabanii wanta kana jiru jirta jechuudha barsiisa haaluma beekamu jira. Yeroo labsii hatattamaa kanatti mirgi ilmaan namaa mirga bineensaatii gadi ta'e abbummaan fedhe akka barbaadetti yoo fedhe nama ajjeesaa jira jechuun namni kun himeera. Wantummaan laafii wanta gaawwan jiru ammaa dhimma yeroo yeroo maaliif maal bakkatti amma bartee abbummaan sun amma mootummaa ta'e abbummaa ta'e fiigu waan barsiifamuu jiru danda'u jechuudha. Kanaafuu wanta waan ammas malee waan laafii jiru waan kiyyaanii. Qaamoleen mootummaa achuma naannoo sanii kanneen uummata keessaa baanee mootummaa walii hojjetanu rakkoo uummata irratti gahaa jiru kan akkamitti ilaalu gaaffii jettuu fi maddi odeeffannoo kennaa kun yoo deebisu akka jedhetti ilmaan Oromoo mootummaa walii hojjetaa jiran mootummaa gargaaru yoo ta'e malee waan tokkoyyuu godhuu hin danda'an jechuun dubbateera. Akka aangoo qabne jechi ilaalu uummata jechuun wanni isaan garaagarummaa uummataan qaban miidhamanii bakka fedhan socho'uu hin dandamate walii isaan uummata godhuu hin danda'an hin jiru. Kanaafuu gartee yoo jara gargaaran malee kanaafuu wanni aangoo isaan qabanii uummataaf wanti akka hin jiru kana firuu qabdan. Kanaafuu wanni uummata Oromootii kana gartee uummata Oromoo qabanii uummata Oromootii hin jiru wanti tokko hin jiru. Nami aanaa balee gaskaarii irraa yaada nuuf kenne kun dhaamsa dhaameen akka jedhetti mootummaa afaan qawwee malee afaan biraa hin dhageenye kana afaan qawwee qofaan ofirraa kuffisuu malee falli biraa hin jiru jechuun dhaameera. Heddii fi saamichi loltoota Agaaziitiin uummata irratti raawwatamaa jiru cimee itti fufeera. Dabalataa oduu kanaa Daani'el Bariisoo Ariitu isiniif dhiyeessa. Labsii yeroo hatattamaa mootummaan baasee mirgoota ilmaan namaatii fi mirgoota dimookiraasii ittiin sigigsaa jiru wal qabatee guutuu Oromiyaa keessatti dararaa hammaachaa dhufeera. Godina Gujii lixaa fi ba'aa aanaalee akka Bulee Horaa, Dugda Daawwaa, Malkaa Sooddaa, Qarcaa, Aanaa Agaa Waayyuu, Shaakkisoo Gooroo Doolaatii fi kan kana fakkaatan keessatti hidhaan saamichi qabeenyaatii fi miidhaan jiraattota irra dhaqqabaa jiru hammaachaa dhufeera. Keessumattuu godina Gujii lixaa aanaalee akka Bulee Horaa, Dugda Daawwaa fi Malkaa Sooddaa keessatti ijjechaa hidhaa fi saamichi qabeenya loltoota mootummaatiin raawwatamaa jiruun addatti gudeeddaan haadholii fi shamarran irratti raawwatamaa jiru hammaatuusaa maddi odeeffannoo kennaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himeera. Akka maddi odeeffannoo kennaa kun jedhetti abbootii warraa irraa hidhuuni bakka isaan bu'an dhabamsiisanii haadholii warraa ammoo gudeedaa akka jiran namni kun Bulee Horaa irraa dubbateera. Abbootiin kan irraa hiikee bakka buutee kan itti dhabamsiisan kan amma haadha haadha kan akka duraa kan nama shanii nama afurii dhiyeessee.
Godina Gujii Lixaa aanaa Dudda Daawwaa keessatti ammoo loltoonni agaazii kunneen miseensa maatii tokko namoota 3 ilma dhiiraa Yokolaasanuu haadhaaf intala gudeeduun miidhaa guddaa akka irraan ga'anii fi miidhaan kun bal'inaan kan itti fufee jiru ta'uusaa namni kun dabalee himeera. Fakkeenyaaf amma muddaa tokkoon jira haala isaallee manaa isaa deebii akkasii akka obboleessi isaanii fudhatte qabaariyaan mallee kanneen akka jedhamuun haadha manaa isaa akkuma gudeedaa jettee humni naannoo kanatti dalagamaa jiru akka godina Gujii Lixaa magaala Bulee Horaa walqabsiisee kan godina Gujii akka bahaa kanaa walqabsiisee rakkinni gaakaanii jiru asirratti kufu jira malee humna gammaa addaan jiru mallee wanta addaa. Godina Gujii Lixaa magaala Bulee Horaa keessaa tanaan dura namoonni gara 1,050